eessa geenyu garam geenyu jiraachuu barbaanna beenu gargaarsa waan biraa qarshii siin barbaannu ne amma gara daraan hojjetatee jiraatudha. Taraanii galatoomii dhiifama si dhaabsisuu fi sagalee nuuf ta'a. Amma gara furmaata deemna. Amma rakkoo hanqa jiru dubbannee jirra mariidhaa fi dirqama mari'achuu waan qabnuu fi amma garuu furmaatni maali waan jedhamu irra deemnaa jechuudha. Abdii dubbadhume waan hin dubbanneef. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onna baasu galatoomii. Dhugaa hedduu takka galatoomii ajandaa kanallee fiddee dubbachuuf baay'ee tokko ulfaadhuu galatoomii galata qabdaa. Si jechuun Oromoodha. Oromoo jechuun si'i. Darraa jechuun Oromoodha. Oromoo jechuun darraadha. Sabni keenya bakkuma hundattuu miidhamutti jira. Amma wanni guddaan godhamuu qabu ajandaa kana warroonni TikTokii kan irra jiran guutuun warri dhageettii qaban guutuun iyyuu chaalenjii wayii hojjetamuu qaba. Chaalenjiin hojjetamuu qabu suuraadhaanis hojjetamee namni miidiyaa kana irra jiru hundi namni ani Oromoodha Oromummaan itti dhagahama jedhe chaalenjii tokkocha wayii waan sagalee ittiin taan wayii mallattoo wayii godha. Mallattoo kana hundi keenya fayyadamnee viidiyoo hojjetame hunda TikTokii keenya irratti gadi dhiifnee maaltu achitti galee ganda kana keessa maaltu jira waan jedhu kan biyya keessaas ni argaa kan biyya namaa jirus ni argaa bakka jiru hunda kallattii sanitti gurra kenna namni maali wanni kun maali jedhee laala. Gaafa laalame immoo tiyyuu wanni tokko furmaata ta'uu danda'a. Kanaafuu chaalenjiin hojjetamuu qabu mallattoo wayii haa kaa'amu mallattoo san namni hunduu haa kaayatu. Namni ani Oromoo dhiiga Oromooti jedhe gadi bahee viidiyoo haa hojjetu. Yoo darraan qarqaarsi ka gahu taate qarqaarsa achi gahuu qabullee qarqaarsallee godhamee maatiin keenya ka ala jiran sun harmeen keenya ka badhee jiran sun akka nyaatanii bulan akka uffatanii bulan yoo wanni geessisuu danda'an jiraatu ta'e asirraa ilaa haga biyyaatittuu tartiibni godhamee biyyarraa namni achi waa geessisuu danda'u kallattii mallaqaatiinis ta'ee gargaarsaanis ta'e akka waa achi geeffamu godhu. Ittaan suudhaan ammoo tiyyuu warri miidiyaa nuti waa gochuu hin dandeenyu wanni nu gochuu dandeenyu yoo gargaarsi ka biyya nuu gahu taate gargaarsi kun akka guuramu goona. Yoo gargaarsi ka biyya sanuu gahee maatii kana dhaqqabuu hin dandeenye taate chaalenjiin wayii hojjetamee profaayilii wayii hojjetamee profaayilii san hundi keenya kaayannee viidiyoo ammoo tiyyuu namoonni nu hojjetan viidiyoo hin taane iyyuu gadi dhiisna waan ta'eef TikTokii keenya jalatti gadi dhiisnee diwiitu goonee bakka jirru hunda waan kana ajandaa goonee torbee tana guutuu bakka hundatti wanni kun osoo dubbatamee waliigalaan namni hundi gurra itti kenne jechuu barbaada. Yaani kee makii gaariidha. Namoonni ol beeytaniin illee namoonni gurdaadhaan hedduu jira waan ta'eef namoota kana yaada kenni. Namoota kana yaada kana jala kaahii yaada kana namni hunduu gadi dhufee irraa dubbatu. Namni ani Oromoodha jedhe. Ani wanni an jiru lamaanuma tana makii. Tokko chaalenjiin tokko hojjetamuudha. Wanni profaayilii wayii chaalenjii sun hojjetamuudha viidiyoon hojjetamu. Lammaffaan ammoo tiyyuu yoo qarqaarsi uummata san bira gahuun ka danda'amu taate qarqaarsi wayii walitti qabamee sabni keenya Oromoo kun bal'aadha. Halkan takkittitti waa hedduu gochuu dandeenya. Namoonni naannoo san jiran beela'uu jiranii, dheebotu jiranii, miidhamu jiranii, badhee bulu jiranii, nyaata dhugaatii irraa rakkatu jiranii yoo ammoo tiyyuu uummata kana hidhachiisuun kan danda'amu taate nuti uummanni kutaa Oromoo kutaan 11 Oromoon darraa mitiiti Oromiyaa guutuu hidhachiisuu ni danda'a. Sababa kana ta'e dhiisuu kana dhiise amma waa'ee hidhachiisuu dhiisishee bira darbi because hin barbaachisu amma kun waan birooma dubbadhu. Okay, makii anillee keessi ni jaamu gisee taa'ee dhaggeeffatu barna uumawusee isin fakkaata as jala jiran barkaabinoonni maarree warroonni waan kana hojjetaa jiran as jala jiran sigalee gisee nuti hidhachiisuu minaa mijan daranuu uummata keenyatti miidhaa humnaa jechuudha sigalee. Okay, wanni godhuu qabnu lamaanuma tana sagaleen chaalenjiin kun akka namni hunduu dhagahu godhuudha. Lammaffaa ammoo tiyyuu yoo qarqaarsi harmee teenya bira nu ka gahu taate qarqaarsi godhamee mallaqni guurameetiin maatii keenya dheebotaa jiru kana dheebuu baasu. Tokko ammoo tiyyuu namni hundi akka argu akka dhagahu viidiyoon hojjetamuudha. Chaalenjiin suuraa wayiin hojjetamu profaayiliin hundi keenyaa ni kaan. Thank you so much. Waan jabaa itti amma dawwaluun ture. Ijoollee activistoota ciccibaa ijoollee warroota gurguddaa maqaa isaanii yaamuu baadullee
Facebook warroota namoota gurguddaa jira isaanitti bilbilu jira warroota kana durallee tiwutarii irratti suuraa hojjetuudhaan beekaman akka suuraa hojjetanii hin taasisaa jechuudha. Sammuduma Facebook warra hin post godha sammud isinillee achirraa fudhattan kana hin goonaa jechuudha. Durri kana lammaffaan immoo amma saa kanatti because lubbuu namaa saa kanatti lisaan dubbannuti namoota baay'isawee darraa qofaa miti darraa qofa gisa darraa qofa miti salaalee guutumatti rakkoo guddaatu jira sinigalee darraa qofa osoo hin ta'in yoo dubbannu darraa osoo hin ta'in salaalee jennee haa dubbannu salaalee keessa waliigala salaalee keessa rakkoon hin jira uummanni keenya miidhamaa jira akkanatti sagalee ta'uu nurra jiraata jechuudha darraa qofa osoo hin ta'in salaalee jechuun nurra jiraata bakka salaalee jaa gisee sagalee taatan okay itti aansuudhaan immoo anamma viidiyoo hello ayya akkasi warra asirra jirtan isin bilbila kaastee deebiteerti. Opilinki godhaa akka warning hin kennin. Hayyee amma maal goona seetan amma saa kanatti saa nuti dubbatu jiru kanatti lubbuu nama meeqa akka bahu jirtu tilmaamuun isinirra jiraata. Namootni meeqa akka qabamee maallaqa gaafatamaa jiru namni meeqa nyaata malee akka buluu jiru namni meeqa bishaan malee akka bishaan malee dheebuudhaan akka jiru nurra jiraata jechuudha yaaduu nurra jiraata amma saa kana keessatti harmeen teenya maal keessa akka jiru dirqama nam tokko salaaleedhaaf sagalee ta'uuf salaalee keessa dhalachuu nurra jiraatu ani salaaleedha ati salaaleen hundi keenya akkasitti fudhachuun nurra jiraata jechuudha miidhaan salaalee miidhaan nama hundaati miidhaa oromoota hundaa ta'uu qaba malee miidhaa ijoollee salaalee keessa dhalattee qofa ta'uu qabu akkasitti ilaalcha akkasii warri qabda yoo jiraatan ilaalcha akkasii sun tokkoon godhu adda nu baasaa ilaalchoota akkasii xixiqqaasan duubatti ofirraa goone nu hundi keenya miidhaan kun miidhaa mana keenya keessa akka jirutti yaannee akkasumas sagalee ta'uu nurra jiraata jechuudha. Amma saa kanatti ani viidiyoo hin hojjedha. TikTok irratti hin hojjedha. Warri viidiyoo isinitti tole duuyitii godhuu dandeessan. Warroonni immoo sagalee keessanii sagalee ta'uu barbaadan immoo sagalee ta'a. Akkasuma mana banadha. Maaliif namni shan isin ilaali? Namni hundi keessan daqiiqaa kanarraa laayifii banuu danda'u qabdan. Maaliif uummanni feemasoonni dhaggeeffadhaa waan isin jiru. Feemasoonni keenya maaliif uummata keenya salaalee irraa dubbachuu dhiisee? Guddaanis xiqqaanis maaliif dubbachuu dhiisee jaatiti? Warroonni koomantii mana banadhaa nama arrabsaa isiniin hin jenchaa hin jiru. Akka namni hundi gabbee sagalee tokko godhuu danda'u isin. Laayifii banadhaa daqiiqaa sanarraa kaastan hundi keessanuu banadhaa piroofaayilii suuraa hojjechiisan feesbuuk irra isinii maxxansaa suuraa san qabattanii hundi keessanuu mana banattanii irraa dubbattan. Yoo namni viidiyoo keessan isin ilaalu baate osoo iskroon godhu osuma namni kun keessa dabru laayifii keessan arga. Sunis laayifii keessan arga. Miidiyaan guutuu mana banamee salaalee qofa giseeti. Ajandaan keenya immoo wanti barbaanne ummata guutuu bira nu gahaa jechuudha. Kana godhuudhaaf immoo dirqama feemasiin tokko gabbee sagalee ta'uu nurra hin jiraatu bara. Isintu akka namni sagalee ta'u godhuu danda'a. Isintu rakkoo hawaasa keenyarra jiru dhaabuu danda'a. Isinii fooloo hin qabne. Isinii islaama namni waa takka hin qabdan jiru kun ni dandeessan godhu. Because tokkummaa fi bikki waa iyyuu bikki nam tokko iyyuu fi bikki hedduminaan iyyuu sagalee bikka hedduminaan iyyuutu sagalee qabaa jechuudha. Akkas yoo goone maal isiniif fakkaata? Yaada kiyya kun. Bareeda Makitoo bareeda haala bareeda nu himte dhugaadha salaalee guutumaa guututti darraan salaalee wal qabatti waan ta'eefu darraa akkuma ammaatu jette salaalee guututti haga dhaqee darraa gahutti tokkuma miidhaan tokkuma waliin deemutta jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti ajandaa nu jalaan deemne tokkummaa keenya uumne toon gaafa nuyi warri fooloo xixiqqaa jettee feemesootatti qabee dhagahaa jechuudha. Wal arrabsuuf faayidaan neetworkiin keessirra hin jiru waan ta'eef xayyiba neetworkiin keessirra.
arraba nam tokkoon arrabsina. Arrabni hin barbaachisu. Saara koo Kamnutti tokkummaa keenya barbaachisu. jedha. Bakka muyit godhadhu sagaleen kee jeeqaa jira. Wanta dubbattu dhagaan jiru dhiifama bareedduuti yaa. Dhiifama sagalee keetu sirrii hin jirre. Nama arrabsuun hin barbaachisu. Abaluu sagaleen taane abaluu sagaleen taane nam tokkoon arrabsina. Because kan quuqama sabaa qabu sagalee hin ta'a. Bakka amma nuti tokkummaa akkamitti uummata kaasuu dandeenya wanta jedhu. Uummanni kun akkamitti namni ciisee ribaa fi uummataaf sagalee ta'uu danda'a irratti xiyyeeffachuu danda'u qaba. An amma akkuma bikkuma tanatti sagalee viidiyoo dirqama ala bee achi dhaqee achi bahee miti. An xaaxaan qabu asuma taayitiin viidiyoo takka poost godha amma jechuudha. Gisee laayifii kanarraa bahee amma anillee bikka hojii tokko yoo hin deemu jira. Viidiyoo takka amma poost godheetiin poosti kana feesbuukas geessee asis geessee miidiyaan qabu hundarra geessaa jechuudha. Isinis duwit godha riipoosti godha koopiliingi godha. Because tiktookii na jalaa kaasa viidiyoo yoon sagaleen haasa'u maaliif akka ta'e hin beekne. Hayyee irraa ba'uun irra jiraata amma. Hayyee maki yoo irraa baate si garachuun faadhu yaada gaariidhaan. Namni asirra jirtan hundiniyyuu namni ati amma asirraa yeroo laayivii kana cufattee viidiyoo gabaabduu takka hojjedhu gama feesbuukaatiinis gahee viidiyoon suuraan namoonni kaachuu danda'u wayillee akka hojjetamu godhi. Suuraa hojjetame san ijoolleen itti bilbileen jira silkiin kaasne maybe naaf deebisanii suuraan ni hojjetama kun waan hojjetamudha yaadina wanta suuraan ni hojjetama garuu amma viidiyoo kana riipoostii gootanii koopiliinkii gootan because sagalee kiyya namni hedduun waan dhaggeeffatuu danda'uuf akkas gootanii duwit gootanii isin hundi keessanuu because ilaallalaan nama achirra namni 100 takka ol yoo duwit godhu taate si jala namni 5 yoo jiraate namni 5 sun duwit godha ammas deebisee haala kana miidiyaa kana maaliif guyyaa 7 takka akkanatti